Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu nuti nagaa keenya waaqaaf haa galatu oolmaan keenya guyyaarraa maal akka fakkaatu isinii qabannee dhufni warri nu jaallattan nu kabajaan viidiyoo keenya laayik gochuun haga xumuraatti nu waliin turaa jechaati gara viidichaa turuun darbu kaleessa akka carraa ta'ee dubartoota wayiidha namni mana murtii irratti bakka isaan hojii jiranitti dubartoota lama lubbuu isaanii dabarsee jedhanii du'a akka tasaa waaqayyoon hunduma keenya nu haa oolchu jecha isheen tokko safara keenyadha. እና sababa kanaaf har'a boochatu jira awwaalchisaadha waan ta'eef gammeen hojii hin deemne achi ooleetu dhufe jechuudha. Ati immoo maaf hin deemne waan jettanii ganama manumatti deemeeni bakka awwaalchaa immoo hin deemne maaliif yeroo baay'ee nama wajjin jiraachuu qabda maal jechuu qabda jettanii na gorsitu waan ta'eef nama wajjin jiraachuu yeroo gaddaas ta'e gammachuu dirqama nama hawaasa wajjin jiraachuun dirqamadha. እና እቺ የሮኒ ዱፉ ዱራ ሚሳ hin dhufunni guyyaa isinitti meetiin ture anaaf asteer gaafii misa seeraan nyaanna gaafii nyaannu yaa'u amala walii keenyaan beekna haraaf isiniin ta'u waan deemne beektu warri dubartoonni kun badaaf ittiin jannoo mitiira hin beektu sinu kana isiniin ibsu har'as namni misaa waan tokko jedhee hin jiru anaaf asteer akkasumatti hojii keenya irra jirra naannoo sa'aatii 9 walakkaatti yeroo dhufu dirqama misaa bunni barbaachisaa mitiire ani immoo ol deebi'ee kushiinaatti yaadran dabarii hojii dadhabee taa'een ture inni dhufnaan immoo misaan biddeen illee miti yeroo baay'ee kan nama rakkisu shiroo jechuudha. Shiroon kun egaa yeroo hundumaa qophooftii nama eegdu mitiire achii booda inni dhufnaan dibbirtiin narraa bade fagag jenne kaane asteer kaatii kasala ishee qabsiifattee buna danfisuutti deebite ani immoo kushiinaa seenee waanuma jiru jechuudha. Waanuma jiru waanuma akka shiroo akkuma isin argitan kana hojjedhe booda kunoo akkuma argitanii misaa keenya waliin nyaachaa asaa nu taasifnu garuu waa'ee du'a sanaarraati jechuudha. Waa'ee du'a obboleettii sanaarraati. Obboleettiin isheen tokko asuma safara kanadha waldaa nuti itti waaqeffannu waldaa muluu wangeelii keessa waldaa sana keessatti daaqonummaatiinidha kan isheen tajaajiltu baay'ee kan garaa nama nyaatuu fi nama rifachiisu jechuudha wanti isaan mudate. Anna mana murtii irra hojjetti haadha ijoollee afurii lakkuu fi ijoollee lama immoo qabdi walumaa gala ijoollee afur irraati kaleessa akka tasaa ta'e seexanni nama sanatti fayyadamee dubartoota lama bakka tokkotti magaalaa ulataa keessatti lubbuu isaanii dabarseedhanii waaqayyo maatii isaanii hiriyoota firoottan isaaniif jajjabina akkasuma immoo ijoollee isaanii waaqayyo isaaniif haa guddisu jennaa baay'ee of amansiisuun kan namatti ulfaatuu fi dubbachuun kan nama zagannanu jechuudha. እና sanadha kan nuti haasa'aa turre yeroo misaa nyaannu achi kaanii immoo gaa kun akkuma argitanii misaarraa kaanii gara bunaatti darbuudhaafi ani immoo birrii keessisaa keessaa fuudhee yaa ispiraatiin kun suuqii keenya keessa hin jiru kan xaarmusii kuni haqee ispiraayitii bitadheen dhufe yeroo baay'ee isinitti nan himachuudha xiqqooshee congaarraan kan koo nyaata kana wajjin walii galuu didee malakitiin beekoo nyaata yeroo nyaadhullee daajistiin ta'uun akka ispiraayitii kana barbaaduun dirqama. Asumatti argee yaaqee ispiraayitii koo bitadhee dhufe maal jedhe. San booda maaltu dhiseetanii bunatu danfe yaa'u dubartoonni hin beektu mitiidha waan mana keessaa hin dhumu. Takka sukkaara dhumaa, takka buna dhumaa, takka shiroo dhumaa, takka barbaree, takka manni bakka. Inoomonna sukkaara fidee birrii 240 fidee jennaanii hin qabu. Birrii ta'e natti kennee kanaaf immoo qarii maqaa koo irratti qabii akkasittiin qoosaa qalladuutti buna keenya dhunnee haala kanaan guyyaa keenya dabarsinii walumaa galasaatti sababa inni itti mana oolee fi akkuma isiniin jedhee sababa boo'icha sanaadhaa fi jechuutii barbaadeeni yaa'u yeroo akkasitti walitti qabamanii bakka tokkotti nama wajjiniin misaas ta'e qursiis ta'e waanuma kamiyyuu nyaatan maal jedhanii gaarii ture garuu immoo hojiidha waan ta'eef hin mijatu ganama sa'aatii 12 nu biraa sooggaa galgala gaafii tokkotti galaa gaafii 12 walakkaa gaafii 12 jechuudha. Akkasumarra namatti hin tolu garuu ani kunoo qasteer bakka kanatti buna buusuu jalqabdeetu jirti guyyaadha silaas hin jedheera naannoo sa'aatii 10 ta'uuf deemaa jira. Nuti asitti taphachaa jirra. Ashkololee waliin haasa'aa jirra. Inni ammasinin jechuu barbaadeen qibamoche yaa'u mana hin oolu. Hojiidha waan ta'eef hin taa'u. Nuuf jedhee immoo mana hin oolu.
garuu as keessatti wanta ani waaqayyoon guddaatti gammaduu fi galateeffadhu hojii xiqqoo ishee sana itti gadi ba'ee sammuu kootti boqochiisuu rifireeshitti godhu hin qabu ta'ee baay'ee tokko ulfaataadha. Akkasumallee waliigaltee nama dhorkaa sa'aatiin illee namaan deemu bakka oolan bakka itti yeroo dabarfatan hin qaban yoo ta'e bakka itti yaada jijjiirratan hin qaban yoo ta'e baay'ee nama xinqaachuudha. Isuma hojii oolee ofu kanallee wal amantaa bu'uun illee ni jira. Maaliif tokko taa'ee mana quccitee gibbii keessa quccitee oolee tokko hojiidha yoo dhufe inni mana taa'ee sun isaa laa dhufu akka kan hojiirraa dhufe hin jedhu. Waaqni isin gargaaree kan keessan kan ta'e isiniif haa kennu. Bakka itti waa jijjiirratan, bakka ooltanitti galtan, bakka itti aduuf adii argitan jechuu barbaadeen bakka kanatti namoota itti daawwala. Guyyaan har'aa guyyaa hojiidha. Yaa'u ganama sababa hojii sanaatiin hafee jira hundumtuu. Galgala kana keessa immoo injiraamii tiiree bakka hojiidha waamee namatti bilbiluun. Ani garuu jarri sun akka itti bilbilan hin barbaanne. Maaliif akka inni gibbii dhabuu hin barbaanne. Sanas ta'e kana hambifachuu hin dandeenye deemuusaa dirqamaa jechuudha. Ani manatti galee taanaan osoo mana taa'ee otoo bilbilamuu baatee otoo bilbila gurguruu dhiisee otoo hojiis hojjechuu baate akkas ture filaagootiin koo garuu as kanatti dogoggoran qaba fakkaata. Hojii malee akkamiirree akkamiin sin jiraachisaa akkasin naan hin jenne nan beeka garuu yaa warri bakka kana geessanii isinii galachuudha. Wanti hundumtuu bakka isaatti fiilingii akkamii akka qabu yaa amma buna ariifachaa dhugaatii jira. Itti aansuunii koomentii jalatti mannaan jettanii namoota faana yookaan ollaan baay'isinii buna nama faana dhuguu minaaminaan jettanii yaada keessan nan fudhadha baay'ee galatooma. Anillee akkuma keessanii yaa guyyaa tokko safara dhaqee buna dhugeen beeku safara faana siin deemuusii maaliin jedhu yaa akkasuma yeroo gadda gammachuun yeroo namni dee dhukkubsate gaafachuun waanuma jiru isa kana ittuma waliin deemaatii jira. Afooshallee seenee afoosha wajjiniin illee bu'ee waan jira. Garuu kan nuti buna waliin dhunnoo jiraati warra gibbii keenya keessa nu bira kireeffatanii jiran jiru. Mucattiin tokko nu bira jirti isiniin jedhe ishee biras namni biraanis jira. Isaanumadha kan nuti buna waliin dhunnu. Amma immoo hin jiran isaanii jechuudha. Guyyaan har'aa jimaatadha waan ta'eef namni kadhannaa si charchittis ta'ee isa deemuutii danda'a hojiidhas waan ta'eef bilbilee gaafannaanii dhufna garuu ammaaf hin jirru naan jedhanii kan nuti buna ollaa ta'ee waliin dhunnu yoo jiraate warruma gibbii keenya keessaati isiniin jechuutii barbaadeenii egaa akkuma argitanii jalqabarraa kaasee oolmaan keenyas bisaan keenya yeroon bunaa keenyas immoo akkasii ispiraayitii kosaan isaaniif hin binne yaa'uyyoon qufeerraa fedheen hanqinnaa fi kanaachuu fi kufan fidadhe isaan xeenanyoota waan ta'eef congarra isaanii sirriitti daakaa fi kan koo garuu nyaata nyaadhe taanaan garaa koo keessa daajistiin ta'uu baay'ina qorra xiqqooshee bakka kanatti baay'inaaf kadhattanii fayyitanaan jettanitti waan ta'eef wanti hundumtuu yeroo isaa malee hin ta'u inni kun waaqayyoo akkanarraa dhabamsiisu abdiin qaba. Innaa kana fakkaata akkuma isiniin jedhe sokkee jira. Viidiyoon keenyas xumuramee jira. Haga deebinee dhufnutti baay'ee.